Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa lageen tabbeen qaxxaamuree lafa jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen biyya alaatii fi biyya keessa teessanii miidiyaa madda nageenyaa hordoftan hundi keessan guyyaa har'aadhaan hiccitiin bulchitoota godina Kamisee kanneen ilmaan mootummaa naannoo Amaaraadhaa kan yeroo ammaa kana maqaa Oromootiin godinatti bulshaa jiran ammaan dura yeroo finxaaliyiin naannoo Amaaraa liyyuu hayliin ummata keenya irratti lola banetti shanee wanti jedhamu hin jiru nuti ummata qotee bulaa qofa jedhanii waakkataa turatan lubbuu ofii ittisuudhaaf yeroo kana jedhanii raawwatanii lolli suni ummanni keenya injifatee manatti galetti gooftaan isaanii yookaan mootummaan naannoo Amaaraa mallaqa irraa kutee waan nyaatu dhabanii waan sooratan dhabanii jennaa yeroo ammaa kanatti shaneen jira jedhanii bifa haarayaatiin amma lafaa kaanii walgahii qopheeffatanii walgahii kanarratti dubbii jajjabduu dubbatanii jiran. Akkuma isaan dubbii san dubbataniin jalaa sagaleen fuudhameen nu harka miidiyaa madda nageenyaa harka isheenii jira daqiiqaa 30 wayii kan ta'u jechuudha. Dhimmi isaan irratti murteeffatan pilaanii ammaan dura ittiin nyaachuudhaaf yeroo ammaa kana shanee jedhanii halkanii guyyaa ummata keenya irratti xiyyeeffatanii jiran yoo dandeenye isaan ni dhabamsifna yoo dadhabne maatii qaban fira qabanii jedhanii dubbii jajjabduu achirratti murteessanii jira waan ta'eef ummanni keenya kana dhaggeeffate dammaqinaan dura dhaabbatuu qaba waan isaan karoorsan kana inshallah rabbiin jee rabbii gaditti ummanni keenya dammaqinaan dura dhaabbatee gaaga'ama dhufu hambisuudhaaf aarsaa kamuu akka kafalu ummata keenya irraa qeerroo keenya irraa abdii qabna. Kanaaf obboleeyyan keenya yeroo ammaa biyya keessa biyya alaa jirtan tokkummaadhaan shira kan akka fashaleessitan yaamicha isiniif goona. Kanaaf amma kallattii maanan gara uudiyoo isaaniitti sin dabarsaa qindeessee kan simbiraan ga'e ana obboleessa keessan muhee callaadha. Amma jecha isaanii shira isaanii waliin haga dhuma sagantaatti nu faana turan gamanumaan affeerraa keenya. Amma nu argatanii naannoo itti ummata kanas aadaa Oromoo beeksifnee aadaa Oromoo isaan barsiifnee shari'aas isaanitti dawaa warra godhutti goone Allahu akbar jedhamne gadda dhiyaatu bakka bahan isa Allahu akbar jedhamne itti isaaniitiif hin goone makalaakayaan dhufnaan Allahu akbar jedha kun jeeninna adii walitti himne sodaa dhufan Bargo dini pun diga keenya dhaabate. Iga sakkana luluguna amma goofee kanaani dondaan iga ijoollee qaalii dhaabate. Iga saanii iga ijoollee kanaatiin godini kun tiksaa. Kamiseen ollaa jedhama gamalitti. Bara sadi kane nuu kanan lakunoo asii ol baane. Isaan agaamma asii gadi biyya lolamoon. Goofee isaanii filan ta'anii amma asii warqeedhaan. Lolamoo jira kunoo yaa namni lollee Jenazah mampu gara-gara kanan, kaya, sabukka kanan rari flek, abukka kalon rari flemba, bukka si olida kanan ti, bisa okiwalan je sammale, wajah lagi saya rumjiru je, okiwalan je sammale. Oromon ada apa? Wakala wajib dulu kan, nama apa saja, boleh saja, 5 pera saja, dua ke satu walitin dua. Kalau bishaan abaachuu na beelamni sun bishaan kennaa isu musaatti walaa jeessisanii isa xiyyatiin qabne xiyyin kennaafi har'a nu hibaara gaaraan miti waliin jedhu waliin ajjeessu ishiin aadaa kanas hin qabdu wal ajjeessu nu saalfachiisan xennaalle maqaan nu bade mootummaan keenya godina kanaa qabnu maqaa daakan walli xinnoon nama xinneessiti walli aadaa qabne nama xinneessiti nu xinneessaniira amma isaan as keessaan hina malagahaatii wajjinin arrabsamnu jedha wajjinin arrabsamnu namni jedhe nu jirra bahee teenya kennilee harka qabannee yaa'uu jirra bara sadi kanas du'a sodaannu godina kanaaf hin doona ummata Oromoo bal'aa kanaaf hin doona biyya keenya jaalannaa biyya keenyaaf hin doona namni kana jedhu kana inni saaraa jalaa waammachuu turan isa biraa waammachuu turan dur kanaan olii gaa jiru ni gizama du'eera kanaaf haaruu diddanii bar warri asii olitti jara kana dhufaan haa ta'anii bakka isaan jiran haa qabanii koffee isaanii kana harka quba dhaqnee harkifnee fuula kana jalde isaa kun dhiiraa miti biratti adii walitti yoo dhiira illee wallaahi kan akka dhiiraatti ilaalu mangumoo waliin turre gaafadhaamee harsi malan dhaqanii qawweedhaan akka isaan ta'u warra mangumoo
awal casan umamiti tamak kalau sanu bilbilani garbo jadi tuni adalah malaban lesi tu dah awal go petu wallahi kale dari udah balu turani ke rumah kami sen dulu lama go ne apo mana syai kai warna syai mana syai gurgura tu hula sana hamba jabana ba kadap ko bina tha anina ta jimar ki chala tu jina Kedua kemudian kapalnya barangkali orang Arab itu jemaah saling bergurau hujir. Jemaah saling rabinnya rakam hujir. Luar nisang boleh dia dulu. Luhimannya, luhimat damai mal badalnya mal singolnya jenalis buktinya boleh. Baras nanti kan agak sih oleh itu kawan itu kami sematana roh kena boleh jalan mana marah mana. Mal disasi. Kalau wanita boleh dulu. Ramboda. Haram boda wanggu kabdu mane ko haram murte sitani dinta mane ko haram murte suka sana ka de dawe de le karalle edo di ni tu juru apo wa bala lu la kisa jenne amarari na ala dawe de juru ra fu ate budena ya ta ni tu pina asani sib sabar do ina ummatan de ina pakata te be matale bul atina jenne wa tu palle Dinar pun rajin awak rupiah makan mana zarat tulimba. Lalu dia kena awak mata kan, negara warnanya pun kan. Shane ini jangan pun, shane juga sandi dan kesau padalimba. Kita apa level? Bukan ni dia tadi pun faham. Akan level nanti galuki, akan nanti galuki. Shane dia tu pun mungkin. Bahkan kalau mereka nanti sani siapa apa nama si level kerjip. Shane meti buntu ninjir tuar mo angale nyala mana mati se mata je rutu maka shane ti maka au ki ba se bi bi ala ka kan achuda maka au pa se male harras borus bodina ka ke sattu wale jala bugre wale tibu shane ta hani ti meti hatu ta hani ti ka bata jirani kada jala bugre wale himu ka na shifta makala ka ambar ba chisu lu de le kamle magistik ken lu ka mal lafa ke je tumamu jira Laban kaya dia hamujir, namanya marasa tu hamujir. Yo namanya samu di sana kata है, wagam pikir kanat beda, pikir kanat beda, pikir kanat beda kamu, makam pikir wagam badu, karena dandainya wallalu dandainya wallah gefatu ngata kamu, abadu lah karena akam otomate gegesote kabalera kate tangira, karena sebut tu walite hine. Jadi semua mata kisah dia berkata umat Arab bukan kabel wali sabar sabne berkudu lah. Kopi dah, masya Allah. Jista ni kanarat. Edon hujurnu jar sati jarti marata kenya dulu kabu. Karena menit oleh di sana itu sampai di sana gak kabu. Goti. Barang yang lain arwah kalau tidak malah masati taat para karaju tema kina furtami hammam juga dapat. Edo hujurnu obbolenya kenya harkumma fursi jiran. Jile tu muga jiran. Boleh sinamanya tu nasir radar be salinya tu nuhianya tu. Jadi abedi hajolek murasni fidao got. Jadi di sana got di sana be jadi sana murani ket nabi. Tapi yang nanti sana anak isang gota kenya, gota sabak tu, gota sabak tidak tu, gota karena aja tu. Jadi desa sekarang nanti desa. Kalau dia kata, zaitun sadisa di osha kabatewa radina karena kau tu rehat anak itu desa di mana murate nani, awal kita teh hiran menjadi. Karena wali baru mana, karena nubuat tu mana, harus berusaha jadi. Kuna Oromo wallo bakkabu, Oromo wallo kayo di sana apis kanamit, Oromo wallo gota, wan du upis bieka, wan jina upis bieka. Jahila nama amma aku mawadun tu guna saling biek nekana, aku samla kuma amma ken jirukana, samla kuma ken jirukana disakkan hati, maka ambil kana bahu ibadu, abne serat tu hindi hesina. Waktu malu hingga merah,
hundi ke saluhu mustahil ati kopai tak bertahan lo wali dia yo syaitan ujiasa sendua yo syaitan ujiasa ada sendua dua orang ini aku dua nagahada sama saat itu dua dua amat artisan ada wajah batis karena godina kali itu wali luti desa mata kana toko kerja leba nama kalisan lok suju ganda kana wali timne yo tahu na nama mali sada nama mali chupame nama ni kesan je shafatel mana saat ini azmara sada awang raktu wali madhyanne malikun nami jamata dia bes kul oromo miti Penirman ba Yohan Sabtu Rama Watadara Riket Rata Sabtu di Kalanu Rata Syed Male ada Oromo Kabu Sapu Oromo Kabu Akka Oromo Malihatu Yote Wakasan Kalate Mukasam Budi Waraga Dawan Mule Mata Dia Kasut Toshiner Bla Bercata Beaduba Pada Salaman Sodatan Leka Atamne Rasi Habibti Maka Nafu Silik Kutise Ifaman Agora Rugala na kamera akat din abaten ra kasi godina thanaluku kita jalala shin ra ka mufi wan amma dabat atti de mekana aje wal kabate ani do jirachu ra benawa ya jirachu ra sakana ka gahura wallahi jirachu ra bupe duye ulpena sampat hula telini godina thana amma duras dole ra amma sin dona borsin dona Dikala duri ama syarmuta mana lete dia sabira awam kan ofekan kawina amat yo rabbi sodatan rabbi kesan kokuranda namne ni ofekan tendole namne ka beja ofekan tendole namne ni jasati tendole olo matubat baat keda beja namne ham mamjeruti beja jagne ham mamjeruti beja goti ham mamjeruti na jasin ni kanada beja balle sutti je harra ya kana daga खाना से नित्य मुंह बर्बाद ने खाना वाले दुब्बर ने ले बर्बाद ने हमेशा माल को और बोधा माल बात जल्दी साम माल के दिन ने बात सा दिखाना कुलो ओलमान के न्यावागालो लुटो कुलो लामेरा किसान पानी को पे बसारिया सुमता जल्दी से दुबारा था ये फक्का तनी थी और ओलमा मस्जिद वाली कबले मकीना कबले वाले खान मकान ले दिए भी हमेशा माल और लेगा Pag dia malili ralaman ni gamang bahan ni bakal ini kamu itu kis. Salpan ni. Lalu ini mah kampai aku bakal kawin jitu dia mamale bakal kawin ini dia nanti kan upasuk fit. Ini ralaman ni. Ini aja rolo fitat ni. Bakal lalu mameti dia meti aceti muhat mamale. Boleh. Ada kisah kapan ummata kana jirachu buhu rakhanera isinara murtain kan itajade yada akka olomatu tawan olomat rul ake sintani rubela pange galatoma jalkama asiol ke sumar Sini rakasun dari sepakada jalanan nang kene. Nami ada kabar. Awakan taka Ali Haji Lama Amme Sadiq Ibrahim Ahur Muhammad Ajishan Darga Gis Matar Marat Wayule Tertibnya kan nanti mati jalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jangan mana sudah sudah ni pun ni. Raj ini nama kata. Raj ini nama kata.
Abiy Ahmed hada federal comando federal police tuguma ummanigin dua asibat jadi kun hada Kenya arme Kenya tak lamma sawan hurrat kame kun akas guru kan tuduan dia menyebangudo wani fakata lagi pada jara kana bahul injil akas guru sensalkan biro desa kasamen jadi kun biro desa kapani isa biro desa kapani jiru kana hatarra jambare betul itu benar ada bol hatarra jambare biro desa jawani biro desa hatarra jambare warna biro desa kan umat kan hamma dinini tidak kami biak mari jauh zaman nabi Musa ini ada kira kami dekenya Magudan jila federal jila imbushan alhamdulillah hatu adne bakangam isa syatan tanun isa wal syatan tanun kata mama kena kayak kutanira wardi itu madinah tidak jila sari tintene umman ni kubat aba agge isi atuman lagi nana itu madinah ummat kayak gitu umman ni kayak gitu coba men ala tila dia lamne tahu dia saja fakta bujur nabi kuma fi bil turbati sadawi sakan ala tila sakan tahu sakan zurat ambo odi tahamit kan lu tahan atas murus tunimba umman ni ala dulu Allah kana tahu bisan gua kana tahu gua tadi kata atisu nuguli katari atisu biro kesa dia biro kesa hamma alati busani magis kita seragam dalam mati tidak mantul mati malik kadang malik siapa biro kesa sarat apa itu kan buat baca biar bicara enggak dalam apa sih isawala biro kan wala kan saya kata aku pernah pakai sini baju Bodi ada, biro bintang, biaya bintang. Dia biaya tina, abis ni, kalau nama dia biro kenyo, karena kami aku kurang muda, yang kurang. Mak, syarat itu dah pada syaratnya kita apa? Rupiah kaya tak? Ini nama syaratnya kita itu biaya tak. Karena biro kesa, karena apa kesa? Wala karena apa? Wala itu kerja penuh wala itu penuh. هذا جمالا قلت بهيك يا كشين ودنيشين مجلس يا كشين ديو بين سلام ما كان يقول تاني كذا كان تبادل أمتك إن سأل الأمة تكشيلون كرات كشيلون كرات أمة تبيعون ودوا إنت ما بدلينه جماشين كذا شبكة تاني جماشين كذا تمو ولي تاني إنت هو كذا ناس Dia kata salam terbatas mengkutu hal-hal jamaah terima di kasur kasur ada baru jadi nanti. Jangan dapat kangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamne sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak panitia kita jamaah magara sambatera nete. Ane akiyatti ijoollee shibdaatu jechuudha. Uummata kabajee isin bakkaltu, olof shanee isin bakkaltu. Tokkollee jecha hattuu addaan nuti jallaa hattuu addaan nuti ilaalaa hattuu birallee ilaalaa. Kanaafuu ani akka yoo barbaade odoo ijoolleen ta'e kan dhumte naannoo nagil jirtu odoo naannoo beekitiin maqin odoo isa kan malee reefa lafaan fudhatiin akka raajiiletti karaa arbaa jirratti nagaa barbaaduudhaaf nama ruuhii namaa liyyuu helee lafe nagaa malee isin jama kalakaadha wajjin boonyee ummataanis tasgabbaa jennee boodarraa waa tasgabboonni lafee lafaa gurrane lafee ruuhii namaa qabne jecha maaliifin liyyuu helee isa loluu dhabaafi sodaa fi miti jiillee biyya beekamtuudha dabalummaan isa irraa hundi sodaa dhafi miti
kabajaa biyyaatiif kabajaa makalaakaa keenyatiif kabajaa makalaakaa keenya isaan dhufuu dhabanii xiyyiitti finneera waan takka finneera boqonnaa qabnu jechuudha uummata boqonnaa nuu kenne uummata ragaa dhugaa nuu bahe katarara gubbaa dhaabbatee ragaa dhugaa nuu bahe jecha uummanni makalaakaa raayyaa isaa kuni waan nu hin dubbanne nu dubbanne dhugaa maaliif gabdha dhugaa qoratee jiruuf duraan turee sargi irratti liyyoon rabshaanitti kaaftee lammeeffaa immoo imaama ajiifte kana hunda qoratanii akka badii jiidee bira jirre yookaan guddina Oromoo bira jirre nu mirkaneessanii warra ragaa nu bahe jecha ragaa sinoo barbaadanis hin agarsiisne jecha warra ragaa nu bahe makalaakaan warra ragaa nu bahe warra dhiiga nu kenne jecha nu wajjin loluu osoo hin ta'in dhugaa nu kenne jecha namni dhugaa argate Tanya jecha akiyat namni keenya argatuudha dhugaa argatee godhe ragaare ani immoo jara kana akkan information fuudhutti jirutti namumti jara kana akka olaa guddaa guddise guddina keenya soomana baafnee araarsinaa siddoo waan aras maal araarsinaa kana maatii qabdanii achi waajjirti achi biiroo filatanii anyu mana filatanii asirratti bobbaachitti maal maatii gabbartan wanti si gabbartanii mati umri rakkabootatis inni rakkabootatis nafsiyaa turtanii shifta maqalamu barbaada shifta qalamu hin barbaachisu akiyatti inni rakaboonni ittima nadawee bu'aatti gara bu'aa rakaboonni nagaa barbaada rakaboonni salaam barbaada mootummaa nagaa barbaada uummanni nagaa barbaada kanaafuu ijoollee tana daftanii to'annaa yoo ishiin barbaachisa raayyaan isaa mataa'ee gaara ta'uu kun ijaan qabu kan ijaan ta'u kan biraa ta'u waliin deemu biruma ta'uu danda'a jara kun meeshaa harkatu dhaban biraa ta'uu danda'a biruma deemuu danda'anii arguu danda'a ejjitti arguu mandogoo kana uummata bal'aa kanatti argamanii raayyaan isaa waan ta'uu danda'u gawwee guutuutti yoo gale waan ta'uu danda'u maaliif hin beekan abaluutti hin beekani abaluutti hin beekani kanaafuu jara kana dafaatii to'annaa jala oolcha yoo oolchuu dadhaban immoo gara damee kakkaatutti itti fufnee akka dafarii waan kana oolchuu godhuu qabna kun waan isaan barbaachisu malee kun ergaa abii qaba jarri kun duraanis poolisii geessaniitti ogaa poolisii ajjeessan naannoo namaraa naxaa baasee badhaasa gashee kennee gashee tokkodhaa jira asirratti hafee ammas ergaa abii qaban malee ergaan abaa'oo qaban ergaa shanii qaban isaan ergaa abii qaban jecha kanaafuu ergaan isaanii galma ga'u hin saaffatanii asumarratti dhaabaa galatoomaa seen jedha. jalqabarratti waltajjiin akkasii uumamuun isaa yeroon isaa tureera. Har'aan turre waltajjiin kun uumamuu kan qabu. Wanni akka amma mul'atee kun tureera. Biyya kana keessatti kan mul'atu eegalee dabarraa eegaleeti. Gaafas ture uummata walitti qabanii akkuma godinaatti mari'atanii sila akka hiddaan buqqaatu godhuuni haa ta'u ammas bakkuma geenya irratti gatteenyee wal mari'atuun aadaa Oromoo. Gaafa waa badan wal gaanii mee waliin jiruun aadaa Oromoo. Mee wanni akkanaa maal fakkaatti eessatti argamtee beekti yoo argamte akkamitti falamte yoo argamuu baatte akkamitti falamuu malti jedhee wal mari'atuun kanuma jiru. Kanaaf waltajjii barbaachisaa uumamuu qabudha. Ogaa duraa gaariidha. Kun baramuus qaba. Yeroo baay'ee ogaa cinqabne qofaa miti yeroo nagaallee manguddoota keenya walitti qabnee abbootii amantaa keenya walitti qabnee marii gochuun rakkoo jiru furuuf carraaquun odoo rakkoon hin uumamnes wal baruun barbaachisaadha. Kanaaf hojii manaatti odoo qabattanii gaarii kan jedhu qaba. Gama rakkoo uumameetti hoggaan dhufu baay'ee nama jibbisiisa wantichi. Manguddoonni keenyas kanumaaf natti fakkaata kan miira keessa galanii
haa ta'u garuu manguddoon miira keessa galuu qabanii tasgabbaa'uun isaan barbaachisaadha. Yoo tasgabboofne malee rakkoo fudhachuu hin dandeenyu, mo'achuus hin dandeenyu. Garuu dhimmichi dhimma rakkisaadha. Ani baay'ee kan ajaa'ibu yoom lolli nurraa dhaabbatee duuni nurraa dhaabbatee ofii walitti dacha'ana. Yoom du'uu dhiibnu bara kaleessa malee deengata duudhee qabne irra oolne. Har'a ta'uu boru ta'uu deemnu ammaas liyyuu ayiliin wanni yaate isgiyyee yaate akka jiilletti amma arba waayyuuti nurraa buusaa jennu isgiyyee bakka jedhamtu yaate har'a ta'uu boru ta'uu yoo bakka duunu deemnu. Yoom dhiigni nu dhangala'uun nurraa dhaabbatee fi ofii wal keessa deebi'uu dhufeedha. Baay'ee kan nama jaalatu. Akkamitti wattii rakkoo kana keessatti yeroo diina nu bulchuu wal qabnetti humna mootummaadhaa kan nu bulchuu wal qabnetti akkamitti namni wal keessa deebi'a. Badhee gada ijoolleen keenya gaafa xaayyiidha. Gurbaan ebileessa isaa tajjeese. Lolatti jiran. Nama ebileessa isaa ajjeesee dhahabe rukutame. Ebileessa isaa tajjeese. Alatti wal barbaadan turan. Amma ebileessi isaa bira jiru namayyoon isaa bira jiru gurbaa kan isa dhaabatan. Jarri inni kuffira wal bira jiranii ebileessa isaa tajjeesee dhasqira gurbaa kana fuudhaniiti baatanii nama ebileessa isaanii ajjeese. Bakka waraanatti baasanii achi dirreetti baasanii firatti bilbilanii kottaa gurbaan dhaabee as jiraa fudhadhaa jiru. Baafne kunoo jara baafne. Akkamitti namni waqtii rakkoo kanaan wal keessa deebi'ee qawwee walitti afaan garagalcha. Baay'ee kan nama jibbisiisu. Makalaakaa dha'uun hin wallaallee bara nama kudha takka obbo takkaan nu jala ajjeese. Akka dhufeen nama waraanarra oolee galuu yaa'u konkolaataa irratti walitti hiikatanii nama kudha takka nu jala ajjeese. Hin wallaalee oduu keenya waggaa sana ofirraa dha'u meeshaas ta'u meeshaa gurguddaa qaban akka. Ta'uu danda'a makiinaa takka sana dha'uus hin danda'a. Garuu makalaakayaan biyya bulchu, biyya gaggeessu, daangaa eegu kan immoo nu hin kasafamaa jiru, nu hin himatamaa jiru. Maqaa keenyaan himatamaa kan jiran. Uummata godina kanaatiif dhaabbatan jedhamanii himatamaa kan jiran. Akkamitti jedhamu? Akkamitti jira kanarratti qabuun garagaru? Baay'ee kan namatti dhagahamu jechuudha. Ani namayyoonis firriis gantiis lagniis yoo as keessatti wal qabatuun wahuu namaan godhu ta'e maal godhu wajjin dhalate maal namaa godhu wajjin dhalatu. Obboleessi firri ganti kan barbaachisuuf waqtii kana wal qabatu. Wal qabatuun danda'u yoo ta'e namoonnis firriis gantummaanis ollummaanis maaliif barbaachisa? Kanaaf anamma waa takka waa lama adda baafachuun barbaachisaadha. Waa lama adda baafachuu. Jarri dhugaa qaban waan akka kiyyatti qabu ilaalu keessa jechuudha. Maaliif jennaan godina kana keessa shaleen hin jirtu jenneeti miidiyaa irrattis makalaakaanis qoratee qaamni ragaatis qoratee mirkaneesseera. Sun carraa nyaataa jalaa dhufa jira. Shaleen hin jirtu ganda kana keessa jennaan shaleen hin jirtu biyya kana keessa jennaan namni alaa biree erguuf hin jiru. Waraanni shaleedhaa arma jiraa akka jedhamee birii waatsaappiidhaan bu'uuf dirqama sasansoo qaban jiru. Waan isaanittis ilaaluu qabu qoonqoo dhaabbatan. Qoonqoo irraa cufamu. Ani sirriitti adda baafachuu qabnu miira keessa sodoon gala jechaadha. Gandaa fi nama dhuunfaa adda nu baasa. Amma ganda goodaa, ganda akkasii jennee barreessuu qabnu. Irratti hojjetaniiru bara dheeraa keessa ta'anii. Yeroo dheeraa keessa ta'anii akkasila jettan innis gabroomsaniiru, innis irratti hojjetaniiru. Jarri kun gaafa isaan liyyooyanii kun nutti dha'uutti jira liyyooyanii nu marse maalota akkam nu godhe jedhu uummanni keenya bahuun waan jiru lola irratti namni keenya tokko. Lola hojjettee ni dhufa namni keenya waan lolaa kana kana. Duus dhiisisu kun kana jiru jedhu. Kanaaf uummata ganda guutuu kana uummata baay'ee fi
namoota dhuunfaa ergama mataa isaaniitiif qoonqoo mataa isaaniitiif dhaabbatan isaan kana adda baasuu barbaachisaadha. Kan ammoo kan adda baasu abbootii amantaatii fi manguddoota keenya. Abbootiin amantaatii fi manguddoonni keenya immoo miira keessa galuun isinirraa eegamu wanni isinitti himuu. Miira keessa galla yoo ta'e jalqabuma jalaa walitti dhiyaachuu hin dandeenyu bara. Jarri halaalumatti nu balaaleffata. Manguddoon odumaa rakkoon isa jirtu beektu, odumaa rakkoon isa jiru beekanu, odumaa dubbiin baddees akka baddus beekanu tasgabbaawaniituma qabbanaawaniituma dhaqanii qabbaneessan barbaachisaa kan ta'u jechuudha. Jaraa fi uummata adda baasu. Hojiin guddaan keenya amma kana jechuun nurraa eegama. Maaliif uummanni keenya baay'ee karaarra jiru. Namni karaarra jiru yoo gara jeequmsaan qaba jettee soodoma sii deemu. Gara misoomatii soo nan bobbaasa jettiin deemu. Karaan inni misoomaa hin ulfaata bara. Karaan jeequmsaa salphaa. Olola takka yoo keessa gadi dhiitte soodoma gara barbaadde qabatta uummata karaarra jiru karaarratti bahee jechuudha. Uummata karaarratti bahee fi warra qoonqoo ofiitiif dhaabbatu adda baafachuun dirqama ta'a. Gaafa baanee abbootiin amantaatiin manguddoon keenya kan adda baafne alaafinatti fudhata. Itti gaafatamummaa fudhata. Geggeessa godinaatii fi geggeessa aanallee waan akkasuma irraa eegnu miti kan inni isinitti himu jechuudha. Baay'ee kan isin ajaa'ibu ijoolleen godina kana bara lamaan sadan kana keessa bushaa jiran kun ibidda karaa lamaatu itti boba'utti jira. Akka nama daaboo jechuun ibidda daaboo wayiitti kan gubbaa isitti bukkisan kan jalanaa isitti bukkisan jiran gubbaadha. Jarri isaanitti boba'aa isaanitti daka inni akka kun amma jennu kun jalanaa walitti xiixaa jalanaa guba. Jarri ibidda lamaan jechuu jiru. Egaa namni dhugaa gubata iyyaadara bahaa deema gara fuulduraa ilma bahan jennee yaanna hin cimatanii kun isaan cimsaa garuu gargaaruu deeggaruu barbaachisaadha. Abbootiin amantaatii fi manguddoonni keenya isaan deeggaruu irratti isaanumallee eeguun nurraan eeggamu biyya baddu argutti jirra. Maqaan biyya keenyaa godina keenyaa kun jirtu tun warra jirtu jette jira. Ofiitu jiru bakka lama wal goonee bakka sadi wal goonee ofaa wal keessa deebifnee kan jiru abbaan ilmaan abbaa tokko garii qotaa garii daldalaa garii barataa garii sheetii ta'uu kan jiru garii hataanis jira kan garuu hataas maraata saafamatti tasaa hidhaadhaa jira keessan qabaa isa dallaan ala jiru seeratti akka seeru godha. Akka seeratti akka galu godha. Isa dallaa keessa jiru kan bahuuf buxeeffatu dallaa keessatti itti fadha. Kana kan godhu manguddoota fi abbootii amantaa. Abbootiin amantaadhaa warra dallaan ala jiru kan dallaatti deebi'uu darbe. Kan rakkoo garaagaraa hojjetee dallaa keessa seenuu hin dandeenye fi uummata bahuuf dirrisu gargar baasa. Kanaaf ani akka kiyyatti kan hojjetamuu qabu hojii guddaan amma uummata olola isaaniitiif wanti isaanii ilaalee adda baafannee erga kan adda baafannee booda gama uummataatiin tokko taanee booda jara san harka seeratti karaa akka kennatan. Dhugaa kennatuu dhabanis haala kamiin to'annoo jala oolchinaa salphaadha uummata keessatti. Salphaa. Kan nyaatan mana uummataati, kan dhugan mana uummataati, bakka biraatti waan dhuganii qaban. Dirriin ergamtee bisinya, dirriin godduun hin nyaatamtu, halkan godduun hin quqqunfamtu. Uummata waliin kan jiraata. Kanaaf yoo uummanni walii gale guyyaa takka buluu danda'a. Kanaaf inni duraa uummataan adda haa baafnu, uummataan efa adda baafne jara sana kallattiidhaan halkan tokko odoo jeequmsi biraan kaane godhuu dandeenya. Jarri garuu ergaman isaanii ergama biraatis qabaachuu mala garuu ergama caalaa qoonqoo fuuxirfatanii birri irraa dhaabbata shaneen jirti akka jedhamu barbaadanii kana hubannee sirriitti itti adeemuu yaa galatoomuu.